Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Kiristoos du'aa ka'ee humna aangoo isaatiin seexanni hidhamee addaan bilisa ba'ee egaan kana boodaa nagaa fi gammachuun nuuf ta'e. Du'a isaatiin du'a keenya kan balleessee, du'aa ka'uu isaatiin immoo du'aa ka'umsa keenya kan mirkaneessee Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiif galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Sagalee kana kan dhaggeeffattan maatiiwwan Waaqayyoo, ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa kan jirtan hundumti keessan maqaa Gooftaa keenyaaf Fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessitanii. Ameen. Galateeffamuun amaloomaa keenyaa Fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaa yeroo hundumaa kan galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu Gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaafis akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii Kiristoosiin boqonnaa afuraffaa jalqabnee barachaa akka jirru obbolaawwan barumsa kan hordofaa jirtan ni yaadattu. Egaan boqonnaa kanaan hamma ammaatti kutaawwan sadiidhaa barannee kan jirru. Waaqummaa Kiristoos hojiiwwanii fi dubbiiwwan isaa bara foonummaa keessaa jechuudhaan keessumattuu yeroowwan darban kutaawwan lammaffaadhaaf sadaffaa irratti waaqummaan isaa hojii isaadhaan haalan itti ibsamu keessumattiyyuu aangoo addaa uumamtoota isaatti kan inni qabuun kan jedhu kutaa lammaffaadhaan waaqummaan isaa haala adda ta'een ibsamee kan jiru raalleerra. Guyyaa darbee immoo kutaa sadaffaadhaan waaqummaa isaa aangoo isaatiin cubbuu kan dhiisu ta'uudhaan kan jedhu Kiristoos uumama isaadhaaf cubbuu akkasumatti aangoo isaadhaan yeroo inni dhiisu kitaabilee qulqullaa'oo irratti wangeelatti barraa'ee kan jiru funaanne hojiiwwan isaa kun waaqummaa isaadhaaf ragaa guddaadhaa jennee ibsinee barannee turre kan dhaabbanne. Guyyaa har'aas immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyootti isuma kanatti dhufuudhaan kutaa afuraffaa barumsa kanaa boqonnaa afuraffaadhaan kutaa afuraffaa kan ta'u waaqummaa isaa du'oota aangoo isaatiin kan kaasu ta'uudhaan kan jedhu kan ilaaludha kan ta'u. Abbaan icciitii Gooftaan keenyaa akkuma yeroowwan darbanii icciitii isaa ibsee nu barsiisuuf fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan waaqummaan Kiristoos kan biraan kitaaba qulqulluu irratti waaqummaa isaadhaaf ragaa kan ta'u hojii isaa keessaa kan biraan guyyaarraa ilaaluudhaaf kan jirru du'oota aangoo isaatiin kan kaasu ta'uu isaatiinidha. Du'oota aangoo isaadhaan kan kaasu jennu maal jechuudha kan jedhu ilaaluu keenyaan dura waa'ee lubbuudhaaf waa'ee du'aa kanarrattis immoo lubbuudhaaf du'a irratti aangoo eenyu akka qabu ilaallee gara hojiiwwan Gooftaan keenya kan inni hojjete wangeelli qabatee kan jiru ilaallee ittiin dhaabbannaa jechuudha. Egaan namni tokko ni du'e yookiin immoo fooniidhaan boqate yeroo jennu lubbuudhaa fi foonsaa adda ba'anii jechuu keenyadha. Walumaa galatti nam tokko ni du'e jechuun foonsaadhaaf lubbuusaa maal ta'an adda ba'anii jechuudha. Lubbuun kun eessaa dhufte kan jedhuudhaaf immoo dursee Waaqayyoodha kan uume. Waaqayyo yeroo nama uumu foonsaa biyyeerraa erga uumee booda hafuura isaatti baafachuudhaan lubbuu jiraataa kan taatu akka inni qabaatu taasisee uumeera Waaqayyo. Kana kitaabni qulqulluun gaafa dubbatu maal jedhaa? Seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 7 yommuu dubbisnu Waaqayyo Gooftaanis nama biyyee lafaarraa uume. Karaa funyaan isaas hafuura jireenyaatti baafatee namnis lubbuu jiraattu kan qabu ta'ee jedha. Ilaala lubbuu jiraattu lubbuu hin duune lubbuu kan qabaatu ta'ee akka inni uumamu Waaqayyo maal taasise haala kanaatiin bara baraaf kan jiraattu kan taate lubbuu kana uume jechuudha. Kanaaf lubbuun kun
qabeenyaa isaati. Waaqayyoodha kan uume, isadha kan nama keessa kaa'e jechuudha. Kitaabni qulqulluunis kan inni dubbata. Lubbuun kan Waaqayyoo akka isheen taate jechaadha. Keessumattuu Hisqeel boqonnaa 18 lakkoofsa 4 yoo dubbisnu Waaqayyo maal jedhaa? Lubbuuwwan hunduu kan koo jechuudhaan dubbata. Lubbuuwwan kana yooti kan Waaqayyooti. Innaa Waaqayyoo kan isaa kan taate kana lubbittiin kun sababa adda addaadhaan foon ishee irraa erga adda baatee gara foon isheetti deebisuudhaaf akkasumas bakka barbaade jiraachisuudhaaf aangoo kan qabu isuma Waaqayyo qofaadha. Eenyu qofa? Waaqayyo qofa. Maaliif? Dursees kan uume isadhaa. Jiraattuu bara baraa akka isheen taatu kan godhe isumadha. Lubbuun kun nama keessaa yeroo isheen baatu deebisee gara namaatti deebisuu yoo barbaade isumadha aangoon kan isaati. Bakka barbaade tursiisuu yoo barbaades immoo akkuma barbaade aangoon kan isaati jechuudha. Gara lubbuu namatti deebisuu jechuun du'oota kaasuu kan jedhu kitaabilee qulqullaatti bakka baay'eetti barraa'ee ni arganna. Kakuu moofaadhaaf kakuu haaraa keessa gaafa laallu yeroo adda addaatti lubbuuwwan takkaa foon namaarraa adda ba'anii yookiin namni erga du'ee booda yeroon itti ka'u ni agarra. Kakuu moofaa keessaa yoo ilaalle raajoonni abboonni keenya kan akka Eeliyaas kan akka Eelsaa du'oota kaasaniiru Waaqayyoon kadhachuudhaan. Kadhannaa taasisanii gara Waaqayyootti iyyanii du'oota kaasaniiru. Fakkeenyaaf yoo ilaalle tokkoffaa Mootota boqonnaa 17 lakkoofsa 21 kaasanii hanga 22 yommuu dubbisnu Eeliyaas yeroo du'aa tokko kaasu barraa'ee ni arganna. Akkas jedhee Waaqayyoon kadhata Eeliyaas. Maaloo yaa Waaqa koo lubbuun daa'ima kanaa gara isaatti akka deebi'uun si kadhadhaa jechuudhaan iyyeedha. Kana booda Waaqayyoos immoo jecha Eeliyaas dhaga'e. Lubbuun daa'imtichaas gara isaatti deebitee innis ni fayye jechuudhaan dubbata laala. Maal godhe Eeliyaas? Gara Waaqayyootti maaloo yaa Waaqa koo lubbuu daa'ima kanaa gara isaatti akka isheen deebi'uun si kadhadha jechuudhaan Waaqayyoodhaan kadhatee kana taasiseera. Haala wal fakkaatuun illee barataa isaa kan ta'e Eelsaanis kana raawwateera. Waaqayyoon kadhatee gara Waaqayyootti iyyee lubbuun tokko akka isheen deebisu taasiseera. Inni kun lammaffaa Moototaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 irratti kaasee dubbisne barraa'ee ni arganna. Egaa raajonni kun wanta kana kan raawwatan yookiin du'oota kana kan kaasanii gara Waaqayyootti kadhachuudhaan aangoo Waaqayyoodhaan isaan immoo Waaqayyoon kaasanii maal taasisan kun akka raawwatu taasisaniiru. Waaqayyoos immoo qulqulloota isaa waan ta'eedhaaf waan isaan dhaga'uudhaaf kadhannaan qulqulloota afaanii ammuma gurraatii arrabaa amma gurraatii jedhama akkuma isaan dubbatanii Waaqayyo ni dhaga'a waan ta'eedhaaf kadhatanii kadhannaa isaa Waaqayyo dhaga'ee fi haaluma kanaan kan isaan barbaadan isaaniif raawwatee du'oonni akka isaan kaan lubbuu gara fooniitti Waaqayyo deebiseera jechuudha. Kanaaf walumaa galatti du'oonni kun kan ga'an aangoo Waaqayyootiin salphaadhumatti malee aangoo qulqulloota kanaatiin miti. Isaan kadhannaa taasisanii lubbuu kana deebisuudhaaf aangoo kan qabaate mooda Waaqayyoodha jechuudha. Waaqayyoo kadhannaa qulqulloota isaatiin kana raawwateera jechuudha. Gara kakuu haaraatti yeroo deebinu immoo wangeela arganna. Wangeelli immoo barumsa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoosidha. Gooftaan keenyaa fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos bara foonummaa isaa keessaa guyyaa fannifamuu isaa dursee jechuudha. Du'oota inni kaase keessaatu kitaabni qulqulluun du'oota 3 barreessee ni arganna. Du'oonni kun 3 adda addadha. Tokko duutee osoo isheen mana keessa jirtu, osoo isheen mana keessaatii hin bahin. Kan lammaffaa immoo dargaggeessadha. Du'eetu awwaalamuudhaaf osoo inni deemu daandii irratti namoonni saaxinii sireedhaan baatanii otoo isaan deemanii. Kan sadaffaa immoo kan nama dinqisiisu awwaalamee kan ture guyyaa 4 awwaalcha keessa kan ture awwaalcha keessaa waamee Kiristoos kaaseera. Isaan kana sadan tokko tokko mee haa ilaallu. Kan jalqabaa mucaa Iyyaa'iroosdha. Iyyaa'iroos kan jedhamu daa'ima shamara xiqqoodha. Mucaa abbaan ishee Iyyaa'iroos jedhama. Wangeela Maarqos boqonnaa 5 lakkoofsa 35 kaasee hanga 42tti barraa'ee ni jira. Akkasitti dubbisna. Osoo waliin dubbachaa jiranii eenyu Iyyaa'iroosii fi Kiristoos jechuudha. Namoonni mana namicha hoogganaa mukuraabaa irraa dhufanii hoogganaa mukuraabaa kan jedhamu isuma kana Iyyaa'iroosdha. Isadha hoogganaa mukuraabaa kan jedhamu. Namoonni mana isaatii dhufanii mucaan kee duuteetti
Amma maaliif barsiisaa rakkista jedhaniidha. Gooftaan keenya Yesuus garuu dubbii isaanii dhaggeeffatee namicha hoogganaa mukuraabaan Yaa'iroosin jechuudha. Amani malee sodaatin jedhe. Phexros, Yaaqoobii fi obboleessa Yaaqoob Yohaannisiin dhalatti eenyuyyuu akka isa waliin deemu hin eeyyamne. Gara mana namicha hoogganaa mukuraabaattis dhufe, gara mana Yaa'iroositti dhufe jechuudha. Namoonni osoo boo'anii arge. Seenes maaliif boossuu? Mucattii rafteetti malee hin duune isaaniin jedhe. Kana booda namoonni kun baay'ee itti kolfanii inni garuu hundumaa mana keessaa yaaseedha. Haadhaaf abbaa mucattii fi isa waliin warreen deeman eenyu? Phexros, Yaaqoobii fi Yohaannis jechaadha. Isaaniin qabatee bakka mucittiin jirtutti seenee harka mucittiis qabee dhaalitaa qumii jedheedha. Dhaalitaa qumii jechuun hiikkaansaa yaa mucayyoo ka'i siin jedha. Yaa mucayyoo ka'i siin jedha jechuudhaan dubbate. Isheenis mucaa waggaa 12 turte. Achumaan kaatee deddeemuu eegalte. Kanumaanis baay'ee dinqisiifamanii kitaabni qulqulluun. Maal jedha Kiristoos? Dhaalitaa qumii. Dhaalitaa qumii jechuun afaan keenyaan mucayyoo ka'i siin jedha jechuudhaan dubbate. Gooftaan keenya sanatti kan asitti hubannu akka warreen dursine ilaallee qulqulloota sanaa miti kan inni kadhannaa taasise. Ofuma isaatiin maal jechaa jira? Harka ishee qabuudhaan mucayyoo ka'i siin jedha jechuudhaan itti dubbateetu lubbuu walitti aangoo kan qabu waan ta'eef lubbuu dursitee adda baasan gara foonitti deebisee akka isheen kaatu taasiseera. Kan lammaffaa immoo ilma dubartii abbaan manaa ishee du'eedha. Inni immoo wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsaa 11 kaa'ee barraa'ee kan jiru amma 5ffaatti. Boorumtaa isaadha kitaabni qulqulluun wangeelli kun jechuudha. Boorumtaa isaa gara magaalaa Naayin jedhamtu deemee duuka bu'oonni isaas namoonni baay'eenis isa waliin deemanii gara seensa magaalichaatti yeroo dhiyaatetti kunoo nama du'e baatanii baasanii jedha. Yeroo inni deemaa jiru namoonni nama du'e baatanii baasanii innis haadha isaadhaaf ilma tokkicha ture mucaan du'e kun jechuudha. Isheenis immoo abbaan manaa ishee kan irraa du'e turte. Namoonni magaalichaa baay'een ishee waliin turanii gooftaanis yeroo ishee argetti gaddee fi hin boo'in jedhe. Itti siqees immoo siricha harkaan qabnaan warreen baatan ni dhaabbatan. Akkasis immoo isaaniin jedhe. Akkasis jedhee jedha. Erga isaan dhaabbatanii booda akkas jedhe. Dargaggeessan nana si'iinin jedhaa ka'i jechuudhaan dubbate. Yeruma kana innis ol jedhee taa'ee dubbachuus jalqabee haadha isaafis kenneedha. Kiristoos namicha kana haadha isaadhaaf kennee akka isheen gammachuudhaan gara mana isheetti galtu taasise jechuudha. Gooftaan keenya asirrattis kan hubannu akka Eeliyaas yookiin akka Eelsaa yookiin akka qulqulloota biraa kadhannaa taasisee gara qaama tokkotti iyyeetu miti. Maal jedha? Harka isaa qabuudhaan dargaggeessan nana siinan jedha ka'i jechuudhaan aangoo isaatiin dubbatee abbaa lubbuu waan ta'eedhaaf lubbuu dursee dabaate fideetti deebisuudhaan akka namni kun ka'u taasiseedha Kiristoos. Kan sadaffaa immoo reenfa guyyaa 4 kan ture Al'aazaaridha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsaa 38 kaa'ee barraa'ee kan jiru haa dubbisnu. Gooftaan keenya Yesuus gaddee fi gara awwaalichaatti dhufe innis holqa ture dhagaanis immoo irra taa'ee ture jedha. Awwaalichi awwaala Al'aazaaridha. Gooftaan keenya Yesuus dhagicha irraa kaasaa jedhe. Dhagicha irraa kaasaa jedhe. Maartaan obboleettiin isaa Maartaanii obboleettiin isa du'es obboleettiin Al'aazaar jechuudha. Yaa gooftaa erga du'ee guyyaa 4 ta'eera waan ta'eedhaaf amma foolii ni qabaata jetteedha. Gooftaan keenya Yesuusis osoo amantee kabaja Waaqayyoo akka agartu sitti himne jechuudhaan deebiseef. Kana booda dhagicha sirraa kaasanii gooftaan keenya Yesuus ijoota isaa ol kaasee yaa abbaa koo waan na dhageesseef sin galateeffadha. Yeroo hunda akka na dhageessu nan beeka. Haa ta'u garuu ati na erguu kee akka amananiidhaaf warreen naannoo kana dhaabbataniidhaafan dubbadhaa jedheedha. Eeyyuf dubbata? Warreen naannoo kana dhaabbataniidhaafan dubbachaa jira jechuudhaan kanuma akkuma jedheen jedha. Kanuma akkuma jedheen sagalee isaa ol kaasee yaa Al'aazaar gara alaatti jechuudhaan dubbateedha. Inni du'es miilliif harki isaa uffataan akkuma kafametti otoo irraa hin baatin osoo irraa hin bahin uffataan akkuma kafanametti akkuma itti maramee jirutti jechaadha. Fuulli isaas uffataan akkuma maramee jirutti ni ba'e. Gooftaan keenyas hiikaa haa deemitu jechuudhaan akkas jedhee dubbatee jedha. Asirrattis kan agarru gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gara qaama tokkotti kadhannaa tokko osoo hin taasisin
lubbuu guyyaa afurii fadda baatee turte reeffi immoo awwaala keessaa guyyoota afur kan bule awwaala keessaa waamee Al'aazaarin kaaseeraa jechuudha. Caqasoota kanarraatii amma kaa maal hubannaa gara jedhuutti haa deebinu. Caqasoota kanarraatii kan hubannu gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos du'oota haala inni itti kaase kuniidhaa fi dursanii raajonni haala isaan itti kaasan baay'ee adda adda ta'uusaadha. Raajonni dursinee akkuma ilaalle gara waaqayyootti kadhachuudhaan kan isaan kaasan. Kan akka Eeliyaasis kan akka Eelsaas waaqayyotti iyyachuudhaan waaqayyoon gaafachuudhaan waaqayyoon kadhachuudhaan du'oonni kun akka isaan ta'an akka isaan kaan taasisaniiru. Gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos garuu galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'uti aangoo mataa isaatiin waaqayyo goofti raawwachuun kan ta'uuf aangoo waaqayyo qofa kan ta'e lubbuu gara foonitti deebisuu kan danda'u waaqayyo qofadha. Hojii waaqayyo qofadha kun. Hojii waaqayyo kan ta'e kana Kiristoos ofuma isaa akkasumatti otoo inni raawwatu du'oota isa tokko awwaala keessaa osoo waamuu isa tokko gara awwaalaa osoo deemaa jiru daandii irratti qabee kaasuudhaan ishee tokko immoo mana warra isheetii reeffi ishee osoo hin bahin achumatti deemee kaasuudhaan jechuudha. Gooftaan keenya du'oota irratti aangoo kan qabu keessumatti lubbuuwwan gara fooniitti deebisuudhaaf abbaa lubbuuwwanii waan ta'eef lubbuuwwan kun akka isaan deebi'anii seenan akka isaan du'aa ka'an namoonni kun Kiristoos humnaaf aangoo isaatiin kana raawwateedha jechuudha. Innaa kun dursee kitaabni waaqayyoo lubbuu uume kan inni jedhe kana lubbuu uume kanaaf immoo lubbuuwwan hundumtuu kan kootachuudhaan kan dubbate aangoo lubbuuwwan kanatti qabaachuu kan qabus waaqayyo qofa akkuma ta'e Kiristoos immoo foon uffatee dhufu isaan kana hundumaa kan qabudha. Warreen du'anitti aangoo kan qabu lubbuuwwan kanas haala kanaatiin waame fiduudhaan itti deebisuun akka namoonni kun ta'an taasiseera jechuudha. Qabxiin kunis akkuma warreen dursanii waaqummaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif ragaa guddaadha jechuudha. Kitaabni qulqulluun qabatee kan jirudha malee gooftaan keenya kan biraas immoo du'oota baay'ee kan inni kaase ni beekna. Inni kun garuu barreeffamee kan jiru sadiima kana gaafa ilaallu hojiin isaa kun waaqummaa isaadhaaf ragaa guddaa ta'e ni arganna jechuudha. Walumaa galatti guyyaarraa kan baranne kana gaa Kiristoos waaqummaan isaa lubbuuwwan kan kootachuudhaan kan dubbate waaqayyo lubbuuwwan kanatti aangoo kan qabu isuma qofa akka ta'e waaqa kan ta'e Kiristoos immoo lubbuuwwan kana irratti yeroo inni aangoo qabaatu du'oota yeroo inni kaasu haala kanaatiin barraa'ee ni arganna jechuudha. Kunis immoo waaqummaa isaadhaaf ragaa guddaadha jechuudha. Guyyaa har'aadhaaf asumatti nu haa ga'u kutaattaanuun kan ittaanu qabannee kan dhiyaanudha kan ta'u kan dhaggeeffannee kan baranne laphee keenya sanuuf haa bulchuu kutaattaanuun deebinee hanga dhufnutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.